Mertesan, Center of Eminent Media. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Mertesan har'a wanta haaraa qabadhee dhufe keessaa inni jalqabaa Microsoft Office ilaallata. Microsoft Office gaafa jennu Microsoft Office waa hedduu of keessatti qabata. Isaan keessaas Microsoft Word isa Word pad yoo ta'an Microsoft Word isa jedhu kanarra inni biroo Excel dha. Kan ittaan immoo Publisher kan jennudha. Infonet illee ni qaba. Sisteemawwan adda addaa irratti fayyadamuu dandeessu. More inni nani focus godheetooyi har'a isin barsiisuu yookiin immoo isinitti himuu barbaade yoo jiraate Microsoft Word dha. Tartiibaan ni ilaalla. Microsoft Word, Excel fi Publisherin, PowerPointin yeroo baay'ee tajaajila irra gaafa oolu ni agarra. Waajjiraalee kan keessatti dhaabbanni kumiyyuu bara teknooloojiin babal'ate kana keessatti baay'inaan fayyadamuu irratti argamna. Isaan keessaa ani jalqaba irratti wanti dubbachuu barbaadu walitti dhufeenya afaanota teknooloojiiti. Rakkoo yookiin danqaan inni guddaan akka teknooloojii hin baranne nu godhu maalidha? Afaan dhimma soofteerichaa yookiin immoo hojii kalaqa addunyaa soofteeraa san keessa jiru adda baafachuu dhabuurraan dadhabbiin babal'achuu danda'a. Danqaan inni guddaan akka soofteera tokko hin barre yookiin immoo access akka hin gooneef nu rakkisuu danda'a jechuudha. Asirratti kanan isiniif kaasuu barbaade maali? Afaan soofteerichaatii fi afaan waliigalaa soofteeroonni maal akka fayyadaman inni taanu extension or file extension isa jennudha. Jarreen kana otoo hin beekne callisnee laaptooppii waan binneef yookiin immoo ijaa koompitara qabnuuf nuti teknooloojiitti makamneerra jennee haasa'uu hin dandeenye. Sababni isaa iyyuu maal inni? Microsoft Office Word fayyadamuudhaaf Microsoft Office jechuun kan kaampaaniin walitti qabee paak godheetoo iddoo tokkotti paasuudha. Isaan keessatti kan argaman Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Publisher kan jennudha. Kan biroos jiru ammaaf kan dirqama baruu qabna jedhu keessaa Word, Excel, Publisher fi PowerPoint dha. PowerPointiin baay'inaan barumsi isaa laatamuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf gara ogummaatti yoo dhufnee ilaallu Publisher fi PowerPointiin tajaajila garaagaraa qabu. Publisher yoo ilaalle yeroo baay'ee ogummaa irratti fayyadamna waan ta'eef namoonni hojii seeraan alaa ittiin hojjechuu danda'u ijaa jedhamuuf Publisheriin baay'inaan hin baratamu. Dhimma ogummaati. Wanta ogummaa barbaachisu irratti qofaadha Publisherii kan fayyadamnu. Of eeggannoo barbaachisaa. Alseerummaan illee keessa jiraachuu ijaa danda'uuf of eeggannoo guddaadhaan kan inni barbaachisu. Ani kanas inni agarsiisuu danda'u raafilii maal akka isaan fakkaatanidha malee keessa gadi bu'ee diteelii isinitti agarsiisuu hin barbaadu. Ammaaf Publisherii har'aaf Microsoft Office Word dha. Garuu walitti dhufeenya qabu. Fakkeenyaaf Publisherii yoo isinii bane adda addummaa isaaniiti kan nuti baruu qabnu. Tajaajila nuti itti fayyadamnu akkaataa baniinsa isaaniiti kan nuti adda baafachuu qabnu malee baay'inaan tajaajilli isaan kennaniin otoo hin taane view yookiin immoo layout isaan qabaniin adda baasuu dandeenya. PowerPointiin kun presentation jedha jalqabumayyuu maqaa isaa yoo ilaalle presentationii yookiin immoo projector irratti kan nuti fayyadamnu tajaajila isaa yoo ilaallu. Excelin hojiiwwan herreega wal qabatu yookiin accounting herreega hordofuudhaaf, herreega hojjechuudhaaf, auditii hojjechuudhaaf, hordoffiiwwan tokko tokko gochuudhaaf, calculationii engineeringii wal qabatu, calculationii mathematical calculationii kan wal qabatu isaan Excel irratti hojjenna. Publisheriin immoo tajaajila certificate, chapa, maani waraqaa waamichaa kun isaanillee t-shirtii waan tokko tokko yeroo itti fayyadaman envelope katalogii waan garaagaraa kan irratti fayyadaman ni jiru. Teknooloojiin bakka buusee waan biraatiin akka fide beekamaadha.
more focus kan nuti gochuun irraa eegamu Microsoft Office irratti ijaateef walitti dhufeenyi isaanii isinitti himaa walitti dhufeenyi isaanii akka daftanii barattaniif tajaajila isaanii adda baasuu layout isaanii adda baasuu afaan isaanii adda baasuu yoom eessatti maaliif akka fayyadamnu adda baasuudha. Kana xumurraan gaana. Fakkeenyaaf namni kitaaba barreessu tokko publisheriidhanis PowerPointidhanis Microsoft Wordidhanis barreessuu danda'a. Rakkoon inni guddaan garuu availability isaa gara InDesignitti geessuudhaaf gara maxxansaatti geessuudhaaf fuula itti naquudhaaf adjustmentii alignmentii marginii page layout isaa sirreessuudhaaf garuu publisheriin fi PowerPointiin hin fayyadan. Guutummaan guutuutti maaltu nu fayyada? Microsoft Office Word jechuudha. Kanaaf namni kitaaba barruulee xixiqqaa brochure flyers waan tokko tokko abstract isa qopheessuudhaaf dirqama Microsoft Word fayyadamuu qabna jechuudha. Microsoft Word gaafa fayyadamnu akkuma sila siniin jedhe dhimma kaampaanii gaafa laallu Microsoft Office dha. Kani waan kana walitti qabee compile godhee baasu Microsoft Office jedhama kaampaanii Bill Gates jechuudha. Microsoft kaampaaniidha kan qopheessu. Kanaaf kaampaaniin tokko gaafa qopheessu walitti dhufeenya isaaniitii fi kalaqa irratti akka namni haala gabaabaraan baratuuf jecha maal godhama common view isaan qaban wal fakkeessu jechuudha. Fakkeenya file kan jedhu kana Microsoft kaampaanii keessatti ni arganna. Home, insert, page layout, reference, mailing, review and view kan jedhu agarra. As keessatti jechuudha Microsoft Word irratti maal jechuudha inni jalqabaa kana tokki sana tokki maal tokki jedhee namni harka namaa qabuurraa yoomiyyuu taanaan namni ogummaa barbaadu yookiin immoo namni beekumsa ga'aa qabaachuu barbaadu tokko maalifan tajaajilamaadha akkamittan tajaajilamaadha layout yookiin software kun gaafa develop ta'u maal of keessatti qabatee dhufa kan jedhu adda baafachuudha. Sana booda ofiif barsiisa namni. Yeroo baay'ee namoonni yeroo barachuu dhaqanii gaafa baratan kana natti agarsiisa kana gash maal godhi jedhu malee asirratti gaafa inni develop ta'u maaliif kalaqame jedhee hin gaafatu. Dogoggorri guddaan achitti. Dogoggorri guddaan achitti. Inni caalu suura naagalchii jechuudha. Suura galchuun dura laayootii waan garaagaraa fayyadamuun dura afaanota asirra jiran kan adda baasu. Fakkeenya file kan jiru keessa maaltu jira? Software waliigala addunyaarra kan jirani file keessatti maaltu jiraatu? Project or new project creation. Projectii haara, new documents, file documentation systemii kan ittiin kalaqnu file keessa jira. Save gochuudhaaf yookiin kuusuudhaaf as keessa ol kaayyachuudhaaf jechuudha. File keessatti arganna. Save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, help, option and exit. Exiting cufanii ba'uudhaaf. Optioniin settingii waan isaatti nutti agarsiisa. General settingii jala maaltu jira? Tuttuqun nurraan eegamu baasii. Information jedhani kuni kan jalqaba Microsoft Office irratti login ta'e username asirra gala. Kaabiraamaan display akkamitti ilaaluu qabna? Tuttuqun nurraan eegamu baasii. Gaafa hojjetamu wanti kun settingii sirrii jaateef yeroo baay'ee Microsoft Office keessa galle settingii otoo tuttuquu baannee gaariidha. Wanti special case irratti wanti nuti fayyadamnu yoo jiraateedha malee fakkeenyaaf save gochuudhaaf folder defaultii tokko asirratti kennuufii dandeenya garuu more document keessa ta'a yoo save akkaataa biraatti fayyadamuu barbaanne immoo maal goona save as jennee fayyadamuu dandeenya. Save as egaa projectii jiru kana akkamitti save godhaadha fakkeenya PDF yoo barbaanne save as keessa galle PDF gochuu dandeenya. Word 2003 isa jira 2003 template isaa ta'uu danda'a. Plain text normal Word document gochuu dandeenya. Template waan tokko tokko kaa'uu dandeenya. PDF irree Microsoft Office Word 2010 ol warri jiran PDF save gochuu dandeenya. PDF kallattiidhaan creating godhanne jechuudha. Kitaaba warri barreessitan kana fayyadamuu dandeessu baay'inaan save as kanaaf nu fayyada.
save as gochuun jechuudha. Save ogonu kallattii irmoon wordin documentii extensionii docx jedhuun save ta'a gabaabumatti. Kan biraa printii asiin fayyadamuu dandeenya. Shortcut irrattis walitti dhufna waan ta'eef achirrattis ilaaluu dandeenya. Open maalan banuu barbaada. Open ira wal qabata. File taane maal ilaalla home. Home keessatti left click yoo tuqnu home keessa maaltu jira? Font style wan jiru. Font style nuti fayyadamu. Maqaa akkanatti naa barreessi maal jedha namoonni fakkeenyaaf Nagaasaa Lammii Caalaa Muhammad Sultan Daniel akkanatti barreessine. Fontii isaanii adda gochuu yoo barbaannu fakkeenyaaf kana akkanatti maarkii godhaa yookiin immoo akkanatti drag godheen maarkii godhaa fontii isaan jijjiiruu barbaade. Power keys irraan godhe. Arial irraan kaa'ee akkanatti naa mul'isa. Arialin kun bold, italics, underline kan jedhu kana qaba. Colour jijjiiruudhaaf. Amma kan home keessa jiru qalbeeffadhaa. Kabira cut kan jedhu jira. Copy, format painter, paste. Kun nun barbaachisan baasuu shortcut irraan ijaabara fayyadamnuuf gaafa gara shortcut itti galle waan salphaa inni ilaalla. Home keessa jira. Microsoft Word kana xumuruudhaaf sa'aatii dheeraa nutti fudhachuu danda'a. Sababiin isaatu home keessa maaltu jira? Insert keessa maaltu jira? Page layout keessa maaltu jira? Reference keessa, mailing, review fi view keessa maaltu jira? Maaliif fayyadamna? Yoom fayyadamna? Jechuun ni jiraata waan ta'eef jechoota kana ilaalla. Namni tokko Nagaasaa kan jedhu kana Ariyaaliidhaan barreessa. Lammii kan jedhu kana immoo asirra dhufee times line kallattiin asirratti yoo barreessan nu baasan numtu times line dha. Bold control B tuqee qubeen guddisaatti jira. Size isaa font size jechuudha. Asirratti guddisuu dandeenya yookiin control dhaa fi bracketii gaafa tuqnu fakkeenyaaf sorry on screen fakkeenyaaf sinitti agarsiisa asirraa Muhammad kan jedhu kana control gadi qabnee gaafa bracketii kana sorry bracketii ishee kana gaafa tuqnu guddisa. Ishee kanatti gaafaas dabaru control gadi qabnee xiqqaata jechuudha. Guddisuudhaaf bold gochuudhaaf control B jechuudha. Maal keessatti arganne isaan kana? Home keessatti. Amma maalan hojjedhe fontii jijjiireera, bold godheera, font size isaa jijjiiresin agarsiiseera, color jijjiireera. Lammii kan jiru kanan immoo strike through godhe. Akkana jechuudha. Underline gochuu barbaanne kunooti. Gosa underline jijjiiruudhaaf as keessa galle. Drop down. Every time you have to check whether a given button have a drop down or not. Mallattoo asii gadiitan. Namni teknooloojiitti makamuu barbaadu iskiriinii tokko saffisa cimaaraan sirriitti ilaalee hubachuu danda'u qaba. Drop down jechuun gabaabarumatti filannoo addaa, filannoo dabalataa jechuudha. Drop down as jalatti ilaallu kun fakkeenyaaf asirratti nagarra. Yoo gurraachofte asii ol deemuu dandeessu jechuudha. Asii gad akkanatti deemu. Dhumarraa akkanatti deemna bal'isnee ta'u. Asii ol deemuudhaaf, asii gad deemuudhaaf, ol oofuudhaaf, gad oofuudhaaf. Staayiloota kana jechuudha. Drop down isinitti agarsiisaa jira. Inni itti aanu bishaan gaafa barreessinu H2O jenneerra. Lakkoofsi lama gadi buute. Maal taati? Subscriptii taate jechuudha. Kun akkanatti gadi buutii. Siniifan guddisa fontii isaa. Bolding godhee. Superscript gochuudhaaf oxygen for example O2. Superscript X square. Namni hubachuu danda'u sirriitti ilaalee hubachuu danda'a. Inni taanu gaafa superscript goone kaanu sararri taanu superscript irra jiree dubbisaa jira. Nan balleessa. Kabiraan moomaa inni bold irra jiraa jedha normaaliti deebisuu qabna. Kana ilaallata. Naannoodhuma kana jirra ammas. Font type
or font style, font size, bold, italics, underline types, strike through, subscript, superscript. The other one is how to increase size, font size, and how to decrease. Ada agar itikesu awal guddisu. More shortcut in fayyadamna waan ta'eef kanasa baay'ee waan yaaddeessu miti. Sarara gadi bu'uudhaaf kaa jedheera. Gadi bu'uudhaaf enter tuqna. Fakkeenyaaf screen irraan isinitti agarsiisa. U jedheetoo enter yoon tuqu gadi bu'a kun sarara isaa jechuudha. Minimize isinii godha. Okay, inni itti aanu maanni sentence change case jedhama. Sentence style. Fakkeenyaaf wanti kun hin jira. Sentence style gaafa laallu fakkeenyaaf waan ta'e copy isiniif godha. Resume akka fakkeenyatti isiniif fidaate jira waan ta'eef akka isinii galutti okay. Mallattoowwan asirra naqaman kun jiru bukkeedhaan tik ta'aniiru. Gaafa akkana goonu maal agarra sirriitti dubbisuu yaalaa jedheera. Gubbaarratti mallattoowwan tanaa fi tan ishee kana agarra. Kana diraa godhaatii bakka ta'etti gadhiisa balleessaa. Yoomiyyoon barbaachisan jeequmsa uumu barreeffama barreessuun irratti mallattoon gosa akka ammaa sun tun asirratti mul'achuu hin qabdu jechuudha. Baay'ee sin jeeqti. Fakkeenyaaf sararri kun asirra dhufuun dogoggora guddaa uumu. Kana gootanii balleessitu. Inni itti aanu akkana asiqee jira gidduutti asiqee kana gaafan tokko ilaala. Maal keessan jira? Hoomii keessan jira ammas. Eessa gallee akka baafannu isinitti agarsiisa. Kophaa yoo tuqnu lafa tuqnullee ilaaluu qabna. Karaa jalaatiin yogguu tuqnu ol siqnee yogguu tuqnu hammam akka siqu maal takka uumamaati jiru sirriitti ilaala. Kana gaafa itti bun gaafa ol gutteessinu walitti qabnee gaafa duubattoo 0 maarjinii irra qoreera. Kana yoo tuqne maal goon asirratti keelloo gaafa ta'an jara kana sirriitti hubachuu qabdu. Apply ta'aniiru jechuudha. Settingiin ta'e tuqameera. Kan jiru maal ta'e on ta'e jira. Asitti immoo title jedhee jira. Title irratti keelloo mul'isaa. Iddoo kanatti bataniiwwan irratti keelloo mul'isaa. Alignment irrattis keelloo mul'isaa jira. Alignment hin balleessa. Hin badu. Sababa isaas inni itti hima. Yeroo jijjiiru ilaala. Buletinii irra jira. Buletinii kanatti jijjiire. Buletinii kana balleessuun barbaade. Fakkeenyaaf jalqaba akkanatti jira. Akkana gochuun danda'a. Buletinitti gaafa gadi tuqu akkanatti bade. Sararri waan kun waliin qixxaane fakkeenya paragraafittiin isiniif jijjiira. Himawwan kana wal qixxee miti wal daddarbanii jiru. Asitti gaafa ilaallu alignment isaa left alignment irra jira. Center alignment, right alignment and justified alignment. Justified irratti kan nuti ilaallu sararri kun fakkeenyaaf copying godhee nan baay'ise. Walitti qabsiisnee ilaallu akkamitti akka paragraafii wal qixxaatu. Centerii yogguu ta'u akkamitti akka inni jeeqamu. Left yogguu ta'u akkamitti akka inni jeeqamu. Right yeroo ta'u akkamitti akka inni jeeqamu. Justify gaafa ta'u paragraafiin gaafa qophaa'u yoomiyyuu taanaan justify ta'u qaba jechuudha. Spacing. Okay. Spacing. The other one is the spacing system. Spacing system maani sararri tokko sarara lamaffaarra hagam fagaachuu qaba. Kan jedhutti sin dabarsa alignment irra spacing itti siqnee spacing tokko 5 lama. Garuu kan isin hubachuu qabdan kana qofa otoo hin taane spacing irratti 1.5 normaaliin fayyadamna yeroo baay'ee gaariidha. Font size isaa 13 normalidha. Inni taanu spacing gaafa sin laatu spacing kuni al tokko dogoggoramuu danda'a. No spacing normal akkanatti jira. Amma bal'inni isaa kun 1.5 irra jiraachuu danda'a. Asitti gaafa ilaalu 1.5 jenne garuu baay'ee bal'ate. Kunis 1.5 walirraa fagaachaa jira. Maal goona
remove space after paragraph kan jedhu kana dhaqi maal akka taati jiru laala remove kana gaaban tokko kan ta'a yeroo baay'ee remove kana of eeggachuu qabdu kana tuqtanii asirratti ilaallachuu qabdu paragraafii tokko irraa paragraafii lamatti gaafa ceetan baay'ee wal jeeqa waan ta'eef alignment isa babbadee jira kunooti alignment justify godheera okay kan biroo tartiiban gaafa barreessinu fakkeenyaaf gosa barnootaa afaan oromoo ingiliffa herrega saayinsii naannoo jarreen kana tartiibaan hawa caadaa jennee gadi tarreessuu barbaanne yookiin immoo tokko lama sadii jennee tarreessuu barbaanne maal goona karaa salphaas inni ittiin garuu inni jalqaba tokko lama sadii kan jiru kana asirraa tokko numbering library keessa gallee gosa akkamii barbaanne akkamitti akka inni jijjiiramaatti jiru laala yoo akkanatti hin barbaanne maal gochuu qabna asitti tokko jennee tuqaa gaafa tokko akkana ta'a sirrateera jechuudha delete jennee enter gaafa jennu automatically gashaa deema delete enter int delete enter maal goone home and end kan jedhu kana fayyadamaatii deema home gaafa jennu gara jalqaba sararra end gaafa jennu gara dhumaatti siqaatti deema kun numbering library akkaataa itti fayyadamu lakkoofsa tokko tuqne dot kun hamma inni keessatti siquu qabu maaliin murteessina kunoota akkuma sila sinitti yoo gidduutti achi butuu barbaanne akkanatti bunna lafa tuqnu sirriitti ilaala akkamitti akkan tuqaa jiru isheen kun iddoo lamatti addaan baatee jirti kan gubbaarra gaafan tuqe kophaa deemti walitti kutaa deemti kan jala gaafan tuqe walumaa gala siqaa deemti spacing isheen gubbaarraa kun indentation sirreessuudhaan nu fayyada hammam walirraa fagaachuu qaba ofiif sirreeffachaa deemuu dandeessu automatically sirreeffachuus ni danda'a okay inni taanu hoomii keessa jirra ammas hubadha maaliif akka tajaajilamnu jedheera look filling the selected words sentence or paragraph background is raised background filadheera background kan ammoo fontiin asirratti light blue kanarratti adii akka ta'u barbaade akkana jijjiirra diimaa ta'uu barbaanne yoo click gonet drop down tuqna filannoo addaa qabna jechuudha inni asirra keenya baay'ee walirraa mul'atu yookiin immoo kalarii isa kana balleessuu barbaanne gurraachatti akka deebi'u automatic jennaa asitti click goon lakkii background isaan kun naaf hin taane yoo jennu akkamitti balleessina no color kalarii baay'ee as keessaa filachuu barbaanne more colors RGB system HSL system jennee tokkanatti fayyadamuu ni dandeenya akkanatti asirraa select gochuudhaaf kalarii biraa jechuudha standard itti hodhumne yoo akkanatti filachuu dandeenya click gaafa goonu keessatti akkamitti akka filannu nutti agarsiisa jechuudha kunoota akkana ta'a hin barbaanne immoo background immoo baduu qaba yookiin dogoggoraan gale no color jenna remove ta'eera adii ta'e jechuudha A to Z kan jedhu alphabetical order ira sorting system ira isa biraan sinidha yeroo biraas ilaaluu dandeenya agasmara waan rakkisu miti highlight gochuudhaaf namoonni yeroo baay'ee ishee kana ni fayyadamu highlight gochuudhaaf inni dura maal godhe hamma select gone san walitti qabee cuquliisa godhe inni kun adadummaa salaala shading the selected one sararaan gadhumaatti kan inni filatu inni kun immoo jechoota barreeffaman yookiinis immoo qubeewwan barreeffaman qofa irratti filatee halluu diba background no color jenne keessa baanaa hin barbaanne jaa ta'eef jechuudha kan itti aanu hide and hide maaliif nu fayyada hide and hide kuni
yeroo research hojjennu yeroo kitaaba barreessinu barruuleewwan baafata qaban gaafa barreessinu dirqama nu barbaachisu hide and hiding kun enter jedheen isinitti agarsiisa enter ergii jenneen booda maal irratti kan nuti fayyadamnu referencing system ila jenneen irraa baafata nuuf baasa fuula addaa nuuf kukkuta sistema san fayyadamuudhaaf page layout gan layout fuula kanaa nuuf sirreessa jechuudha fayyadamna break gona sana booda fuulli jalqabaatiif fuulli lammaffaa wal gataa deema wal seera adda addaa tumachuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf Roman number Arabic number zero number alphabetical numbering system fayyadamuudhaaf warreen kitaaba barreessitan waan kana isinii galuu danda'a yookiin baafata gaafa baastan reference irratti fayyadamuudhaaf isinii galuu danda'a fakkeenyaaf double clicking godhe yookiin immoo insert jedheetoo insert keessaa maal page numbering gaafan gashu bottomii fayyadameera bottomii keessa isa kam fakkeenyaaf gosa kana fayyadamee jedheera asitti fidee gashee marking systemiin ID'n tun irra jirti sheerraan kaasa akkanatti mul'isa iddoo kanatti page kan jettu kanarra haqne fakkeenyaaf gulaala ko yookiin immoo gulaalaa ko haa jennume gulaalaa ko ergaa gulaalaa ko jedhu tokko qaba kitaabni kun asitti fuula tokko jedhe control entering jedhe gargar baasuudha fuula lamaffaan filadhe gaafa kana fuula jalqabaatii fi fuula lammaffaa garuu adda baasuun dirqama jaanatti ta'eef hide and hide kana banaa hide and hide kana baneen ol siqee fuula addaan kutuu barbaannu san irraa gara dhumaatti siqneet page layout keessa page break gaafa goonu fuulli jalqabaatii fi fuulli inni lammaffaan wal gataa deema fakkeenyaaf asirra link kan jedhuun balleessa sana booda entry galeen formatii galaa sana booda startat kan jedhu kana warning godha as fuula tokko jira asis fuula tokkotu jira maalan godha isa jalqabaa kana edit itti deebi'etan formatting jedhani formatii kanarra Roman ABC system Arabic numbering system Romaniin kun immoo gosa kamii tokkorraa naaf jalqabuun jedhani amma gaa fuulli kunii fi fuulli kun tokkorraa jalqaba inni kun Arabic numberiidha inni jalqabarra jiru Roman numberiidha jechuun sana booda ID tana balleessina ID maal nu fayyada sarara ishee dhumaa san adda baafachuudhaan nu fayyaddi biraan darbaa inni taanu barreeffama tokko yeroo barreessinu otoo barreessatii deemnu what type of styles we are using does it indicate title heading normal or quotes book titles listing paragraph systems intense waan asirratti fayyadamaati jiru adda baasuun dirqamadha yeroo baay'ee normally fayyadamna gaafa baafatatti gallu garuu dirqama systemiiwwan kana staaliiwwan kana adda baafachuu qabna isaanis maalinni heading system heading 1 2 3 jedhaman kun hiikaa baay'ee qabu yoo sin jalaa bade tokko irratti right click gootanii modify jettanii qubee kana otoo dogoggoriin fakkeenya heading 3 asirratti argaan jiru jaata'eef heading 3 kan jedhan tuqaa saving jedhan jira jedha activate ta'eera jechuudha nan balleessa sana booda 2 click akkuma godhe 3 activate ta'a 4 on jedhamu 4 in isin dhufa maal jechuudha subtopic subtopic and sub under category san edda baasuudhaaf kan nuti fayyadamnu ijaa kana ta'eef headingii kana sistema isaa sirriitti hubannoodhaan ilaaluu qabdu normaalidha title yeroo baay'ee fayyadamnu kitaaba namni barreessu yookiin immoo namni barruuleewwan adda addaa barreessu yoomiyyuu referencii qaba yoo ta'e yookiin immoo baafataa fi fuula itti gashaatii deemna yoo ta'e adda baafachuudhaaf dirqama kan nurraa eegamu normal writing systemii fi heading systemii kana adda baasuu qabna namni heading systemii adda hin baasne kitaaba barreessuun baay'eetti jira fakkeenyaaf isa jalqabaa kana coming Sunday asoosama ta'uu danda'a wanti kun gidduun akka galuun taasise heading 1 sana booda sirreessuu dandeenya heading 1 jedhe heading 1 jechuun maali title jalqabaa mata duree galmaa jechuudha
heading tu jechuun immoo mata duree sana jalatti miseensa ta'a. Akkuma heading isa dabalaa deemu keessatti siqaa deema. Eessatti argina review navigation kana navigation pane gaabannu asitti argaatee deemna jechuudha. Coming Sunday kan jiru asitti nagarra asirra jira. Kanarra immoo gadi siqee okay singing cock ajennu heading wani home ittan deebi'a heading wani tuqa asitti naa tarreessa keessa ka reference ilaalati jira ol siqeetan maalan godha gara jalqabaatti ol baheen jalqaba irratti reference naaf baasu yookiin inni kun mata dureedha the poets ajennu poets boldi irraa kaasnaa line irraa kaasaa kanarraa kaasaa sana booda italics irraa kaasaa the poets jedha size fontii kanaan jijjiiraa 25 jedheera mata dureedha sana booda gadi siqeen font style isaa filadha akkanatti akkanaa barraa'uun barbaade kanatti gadi bu'ee argeera fuula lammaffaa dhaquudhaaf haaraa kalaquudhaaf control entering godhee control entering kanarratti egaa asii normal ibsaa asii gidduurraa click jechaati jira more reference naqa reference keessa table of contents click kon godhu isa sila heading 1 jenne san akkanatti nu baase control gadi qabeen bira dhaqame heading 2 haa ta'u jedheera feen maalan godha yeroo kamu gaafa sirreeffama gochaati deemnu kan nurraa eeggamu right click goneetu okay nasrat click gonet update entire kuno asitti maal ta'e singing cock kan jedhu kun keessatti siqe coming Sunday kan jedhu immoo alatti siqe sababni isaa maali heading 1 fayyadame coming Sunday heading 2 singing cock fayyadame heading 3 otoo ta'e innis keessatti siqaati deema kanaadha icciitinsa kitaabas ta'e barruulee kamiyyuu baafata kan qabu barreessuudhaaf wanti murteessan maalidha heading adda baasu eessa keessatti arganna home keessatti otuu afaan biraa ta'e amaariffa yookiin afaan oromoo otoo ta'e maal goona baafata jenneet taabii tuqna taabii asirraan isinitti agarsiisa taabii jechuun maal akka ta'e taabii jechuun ishee kanaadha fuula fuulan jedhee oromiffa barreeffachuudhaaf ingiliffaafis akkasitti itti fufuu dandeessu egaa hoomiin kana fakkaata hoomii gaafa ilaallu akkanatti ilaalla insertii page layout reference mailing review fi view keessa warreen jiran immoo kutaa itaan irratti ilaalla baay'ee galatooma share godha like godha maatii ta'uudhaaf immoo subscribe gochuun dagatinaa martisan yeroo kamuu technologies te bu'aawwan adda addaa isin barsiisuudhaaf isin waliin jira jajjabeessa nu waliin ta'uu keessan immoo ibsuudhaaf koomentii jalatti nu barreessa like gochuun nisna subscribe gochuun nisna fuulawwan miidiyaawwan adda addaatti namoota biroo qaqqabsiisuudhaaf immoo share godhaadha baay'ee galatooma